Chelsiin barreessaa gaazexaa qacare. Kilabni Premier League England kun Enzo Maresca waliin erga gargar ba'een booda Liam Rosen qacarateera. Leenjisaa ganna 41 kilaba France Strasbourg qabeenyummaadhuma Todd Boehly faa ta'erraa walii galtee waggaa 6tiin fudhachuusaatu himame. Namni kun eenyu? Namni kun gara waggoota 10tti siquuf gaazexaa The Guardianiif dhimmoota kubbaa miilaa irratti xiyyeeffatee barreessaa ture. Lammii Ingilandi garee biyyaalessa England umrii 20 fi 21 gadiitiifis taphateera. Chelsea leenjisuuf ga'umsa qaba jedha taphataan duraanii Manchester United Wayne Rooney'n dhugaa yoo bahuuf leenjisichi gaheen koo jedhe kilabni kun garee injifataa akka ta'u waan hin qabu hunda gumaachuudha. Rosen adoolessa bara 2024 Strasbourg leenjisuu jalqabe. Liigii Firaansiin sadarkaa 7ffaan xumuranii waancaa Conference League'n akka hirmaatanu gumaacheera. Sana dura Derby County keessa leenjisaa yeroo ta'e dhaabbiidhaan ammoo achuma Championship England keessatti Hull City durseera. Achi ari'ameetu gara Strasbourg dhaqe. Yeroo taphataa ture sarara ittisaa irratti kilaboota Premier League fi Championship England Hull City, Reading fi Brighton and Hove Albion faaf taphateera. Yeroo baay'ee mala taphaa 4-2-3-1 fi 3-4-3 gegeeddaraa fayyadama. Taphattoonni isaa kubbaa yoo qabatanu yaaddoo balaa malee akka taphatanu jajjabeessa jedhu. Innis akkas jedha: taphattoonni dogoggora yoo hojjetan hin dhiphadhu, dogoggorri gaariidha, barumsatu irraa argama jedha. Liam Roseniitiin kan leenji'u Strasbourg liigota jajjaboo 5 Awurooppaa keessatti garee dargaggootaan guutame isa jalqabaati. Taphattoota dargaggoota danuu kan qabu Chelsiin nama kanarraa maal argata jettu? Teessoon leenjisummaa Chelsea ittoo'amoo qorra laata? Bara 2020 pireezidaantii Ameerikaa ammaa Donald Trumpiin nama jibbiinsa sanyii gurraachotaa qabudha jechuun ifatti barreessee nama qeeqedha. Amma qeeqa gaazexoota England danda'ee fulla'aa kan jedhu ni eegama.